injifannu guyyaan dhufa jira waliif gaafinu haadira namu akkumatti jiraate. Akkam jirtan daawwattoota keenya kun qophii addaati. Ammajjii 18 bara 2022 kana keessa guyyaa kibxata dabree kana hawaasni Oromoodhaa nama jabaa tokko du'aan of biraa dhabee jira. Nama dhaloota isaa irraa kaasee hanga du'a isaatti faaruu tokkummaa saba isaa osoo faarsuu dachii irraa godaane. Abbaan tokkummaa fi jaalalaa uummata Oromoo mahandisni faaruu tokkummaa Oromoo kan jalqabaa artist Nuhoo Goobanaati. Artist Nuhoo Goobanaa gaafa hawaasni Oromoo sagalee dhabee dukkana gabrummaa hamtuu keessa ture san gaafa uummanni Oromoo akka callee citteetti gargar faffaca'ee adamsamaa turetti sagalee isaa kiloolee saniin tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jechuudhaan gara iccitii injifannoo saba tokkoo kan ta'e tokkummaatti yaamaa ture. Artist Nuhoo Goobanaa nama karaa aartiitiin umrii isaa guutuu Oromoo fi Oromiyaadhaaf osoo dhukkubsatu dachii irraa godaane. Artist Nuhoo Goobanaa bara roorroo fi gabrummaan uummata Oromootti hammaatee ilmaan Oromoo biyya irraa baqatanii biyya ormaa keessa faffacaansanitti koottaa na wal'aanaa jettee isin yaamte harmeen jechuudhaan hayyoota Oromoo addunyaa keessa faffaca'anii turan akka lammii isaanii dhaqqabaniif yaamaa ture. Artist Nuhoon wallee qofa osoo hin taane seenaa uummata Oromoo awwaalamee fi saamameef sagalee ta'aa ture. Waa'ee lafa Oromoonni Shawaa irraa nyaatamanii yoo faarsum kutaa magaalaa Gullallee addatti maqaa kaasee dubbata. Artist Nuhoo Goobanaa akkuma ilmaan Oromoo sirni gabroonfataa biyya irraa ari'eetti biyya irraa baqatee biyyoota akka Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Saa'udii Arabiyaa keessatti rakkadhe osoo hin jedhin Awurooppaa, Kaanaadaa fi Ameerikaa keessatti immoo quufee jira jedhee qananiin osoo hin linqinfamin jaalalli fi dheebuun inni biyyaa fi biyya Oromiyaatiif qabu isa injifatee dhufaan jira harmeetoo jedhee faaruudhaan waadaa seenaa fi erga turee booda gara biyyaatti galee ture. Artistiin galata guddaa hangana gahu uummata Oromoo irraa qabu kun artistiin dhaloonni qubee afaan tokkummaa irraa barataa guddate kun erga biyyatti galee booda jireenya hadhaawaa ilmaan Oromoo hedduun keessa jiraatan keessa jiraachuu jalqabe. Magaalaan Adaamaa immoo magaalaa godaannisa madaa artistii kanaa baattee turte. Artist Nuhoo Goobanaa magaalaa Adaamaatti galee maatii isaa wajjin mana kiraa keessa jiraachaa ture booda rakkinoota garagaraa dhandhamaa ture. Rakkinoota gurguddoo akka mana jireenyaa fi fayyaa keessummeessaa ture. Mee Nuhoo fi mootummaan walitti dhufeenya akkam qaban ture? Artist Nuhoo Goobanaa hangafa artistoota Oromoo dheebuu tokkummaa fi bilisummaa Oromoo qabaniiti. Nama dhimma hawaasa Oromootiif osoo ciniinfatuu jiraate waan ta'eef faayidaadhaan Oromoo fi Oromiyaa gurguratee garaadhaaf jiraachuu kakatee didee ture. Sababa kanaaf jecha artist Nuhoon erga biyyatti galee booda akka hawaasa isaatiin waltajjii garagaraa irratti wal hin argine godhamaa ture. Manni jireenyaa lafaa fi kaartaan lafaa artistoota garaaf bulaniif qoodamaa ture isaaf hin kennamne. Artist Nuhoon hanga guyyaa lubbuudhaan godaanutti kennaa hawaasa Oromoo irraa malee liqaan qaama biraa irran turre. Magaalaan Adaamaa madaa maatii artistii kanaa baadhattee jirtu ragaa guddoodha. Artist Nuhoo Goobanaa erga dhukkubsatee manatti deebi'ee booda qaamni isa gargaare uummata Oromoo qofa. Oromoonni quuqamni namummaa isaan dhukkubsu hundi gaafa Nuhoon rakkatee nama yaammatetti bira dhaabbataa turan. Miidiyaaleen qabeenya Oromootiin socho'an tokko tokko hoggantoonni mootummaa sagantaa awwaalchisaa irratti dibbeetumuuf argaman aanga'oonni mootummaa gaafa Oromoon du'u shillaa gaafa kan biraa du'u shirillaa jedhaa oolan hundi achi buuteen isaanii jaartii Haaji Kamaalii turte. Guyyaa artist Nuhoo Goobanaa dachirraa godaane maaltu mudate? Ammajjiin 18 barri 2022 hawaasa Oromootiif guyyaa gaddaa ture. Erga oduun du'a artist Nuhoo Goobanaa gurra hawaasa Oromoo idil addunyaa dhaqqabee booda hawaasni Oromoo kallattii garagaraatiin gadda isaa ibsataa ture. Oromoon hundi xiqqaaf guddaan beekaa fi wallaalaan
kan biyya keessaaf alaa gadda itti dhagahame ibsataa ture. Namoota gadda isaaniitti dhagahame ibsatan keessaa mahandisni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa obbo Jawaar Mohaammed fuula feesbuukii isaa irratti imalli bara jireenyaa Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'ota Oromootiin roorroo alagaaf harka hin kennu jedhee qabsootti seenee rakkoon biyyoota baqaa Jibuutiin, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Saudi Arabiyaa osoo harka hin kennisiisin sadoo fi qananiin Awurooppaa, Kanaadaa fi Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisin hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichee daandii ganama qabate irraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isaa isa dura dabranitti makamuuf gara fuula Rabbii deeme. Nuhoon sagalee isaa kiloleessaniin Oromiyaa faarsee tokkummaa gorse, Oromoo onnachiise, yoo xiqqaate dhaloota sadi qaree qabsootti bobbaase. Waan hawwe osoon argin boqotus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalatee fi har'a biraa deeme takkaa miti. Aarsaa isaa fi qabsaa'onni sabaa kumaa kitilaan kafalaniin bakki qabsoon irraa kaatee fi irra geesse jidduun fagoodha. Imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galma geessutti ittuma fufa. Abbaa keenya Nuhuuf jannataa, maatii fi saba isaaf jajjabina hawwina, kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godhe galmaan gahuuf waadaa keenya haaromsina jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee ture. Hayyuun seeraatii fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Awwal Aloo du'a Nuhoo Goobanaatiin hedduu gadde. Nuhoon qabsoo uummatiin Oromoo gochaa ture keessatti humna jabaa ture. Sirboonni isaa gaafii tokkummaa, eenyummaa, bilisummaa, walabummaa namaa walxaxaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffata. Yeedaloo fi walaloon inni muuxannoo dhuunfaa fi uummata Oromoo keessa jiruun ittiin ibsu waliigalaan akka namoota hunda biratti jaalataman godheera. Kaan ammoo akka aastaa qabsoo Oromoon haqaa fi walqixxummaa godhuutti oolanii jiru. Sirboonni Nuhoo hubannaa siyaasaa fi ilaalcha ofiif qabnu akka haaressinu nu gargaaree jira. Uummanni Oromoo kumaatamaan bahuun sirna geggeessaa isaa akka raawwatu nan abdadha jechuun dubbatee ture. Aktiivist Yahyaa Bashiir immoo jireenya isaa guutuu Oromoof jiraate sirboota sirbe keessaa harka 90 kan ta'u dhimma qabsoo keenyaa irratti sirbe. Baran daa'ima ture walleelee qabsoo Oromoo tokko jedhee kan hin dhagahe kan isaa ture. Haa jiraatu namuu waylelee alaabaa Oromiyaa wallaahi tokkummaa nu dinne gabrummaa lallabannee hanguma qalbii keessa na dhufeen maqaa dhahe. Bara 1999 ammoo albamii manzumaa Rabbii kiyyaa sabni kiyya dhumee ni gartaa jedhu kan guututti miidhaa Oromoon keessa jiru Rabbitti iyyatu baase. Nuhoo Goobanaa qabsoo Oromoof sagalee ta'uu fi galitti walii qabsiisuu qofa osoo hin taane qabsaayota jalaas hafee hin beeku. Bara 1991 hanga bara 1992 artistoota woboo jajjabeessuuf bakka waraanni jiru maratti argamanii ogummaa isaaniitiin hamilchaa turan keessaa tarree duraarra jira. Artisti Nuhoon yeroo san mooraa waraana keenyaa kan taate Jimma keessa bakka qottaa jedhamtutti alaabaa ABO guututti uffate yoo waraana bohaarsu qalbii ijoollummaatiin nan yaadadha. Bara Asmaraa ture ammoo artistoota Eertiraatti deddeebi'anii nu hamilchaa turan keessaa Ilfinesh Qannootti aanee namni hin dagatamne Nuhoo Goobanaati. Bara 2004 keessa dhufee yeroo dheeraa nu waliin dabarse. Yeroo qaamaan waliin turre sanatti Nuhoon nama jireenya ofiif haajaa hin qabne dhihee barihee ajandaan isaa qabsoo sabichaa qofa akka ta'een hubadhe. Nuhoon har'a qaamaan dabrus hojii isaatiin bara baraan jiraata. Fuulli Rabbii haa araaramuuf maatii firoota isaa akkasumas dinqisiifattoota isaa maraaf jajjabina haa kennu. Obboleeyyan keenya kan osoo Nuhoon lubbuun jiru gargaaruuf gumaacha guddaa gootan kan akka Masarat Dhaabaa fi kanneen biroo carraa kanaan galatatu isiniif mala. Namoota saba isaaniif galata oolan eega du'anii booda booyuu fi osoo hin taane
osoo lubbuun jiranii gargaaruu haa aadeeffannu jechuun fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee ture. Du'a artist Nuhoo Goobanaa irratti hayyoonni fi beektonni Oromoo hedduun abbootiin amantaawwan garagaraa Oromootii fi namoonni dhiiga Oromummaa qaban hedduun gadda isaanitti dhagahame walduraa duubaan dhageessisanii turan. Sirni awwaalchaa artist Nuhoo Goobanaa maal fakkaata ture? Sirni awwaalchaa artist Nuhoo Goobanaa guyyaa kaleessaa ammajjii 20 bara 2022tti haala oowwaadhaan magaalaa Adaamaatti geggeeffamee ture. Sirna awwaalchaa kana irratti taateewwanii fi taajjabbiiwwan gurguddoo hedduutu geggeeffamee ture. Artist Nuhoo Goobanaa artistii hangafa sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan beekamus kabajaa fi ulfinni akka goota biyyaatti godhamuufiin malu akka hin godhamneef dhorkamee jira. Iddoon sirni geggeessaa reeffa artist Nuhoo itti godhame istaadiyeemii magaalaa Adaamaati. Istaadiyeemiin Adaamaa keessummoota garagaraatiin ol guutamee jira. Jajjabaan Oromoon qabdu hayyoonni artistoonni abbootiin amantaa fi aanga'oonni mootummaatis argamanii turan. Mootummaan biyyattii bulchaa jiru mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummaa filaa boo'u ta'uun isaa ni beekama. Muummichi ministeeraa uleen aangoo isaan harkatti kuftee jirtu Dr. Abiy Ahmed gaafa artistoonni fi namoonni saba biraa du'an gadda isaanitti dhagahame ibsachuudhaan yoo danda'anis mana booyaa gahanii boohanii nu boochisu. Gaafa jajjabaan Oromoo du'u immoo qalamni isaanii qoree barruun isaanii agaba. Guyyaa har'aa sirna geggeessaa kanaa irratti qeerroo fi qarreen Oromoo isteediyeemii kana guutanii miidhagsanii oolan. Sagantaa geggeessaa kana irratti hayyoonni akka Sheek Amiin Ibroo, Qees Balaay fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa simannaa oowwaadhaan simatamanii haasaa eelaa laphee Oromoo irraa kaasuu yoo dubbatan aanga'oonni mootummaa akka itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii fi waahillan isaa immoo sagalee uummataa kaleessa ukkaamsaa turaniin ukkaamamanii keessotti deebi'anii turan. Miidiyaan maqaa uummata Oromootiin daldalu miidiyaan OBN sirna awwaalcha artist Nuhoo Goobanaa kallattiin gabaasuuf akkuma deemeen bilbila qaama olii irraa bilbilameen saganticha akka hin gabaafneef dhorkamee jira. Gama biraatiin immoo miidiyaawwan quuqama sabaatii fi lammummaa qabanii fi poolisoonni Oromiyaa quuqama sabaa qaban goota isaanii marsanii kabajaadhaan geggeessanii jiru. Sagantaa kanarratti kan argamte dagaleen jireenyaa artist Nuhoo Goobanaa jirtu Nuhoon hin duune Oromoo meeqatu jira? Osoo Oromoon meeqa jiru ani Nuhoon du'e hin jedhu. Nuhoon ni jira, Nuhoon tokkummaadha jechuun hawaasa Oromoo garaa booressitee turte. Jirtu Nuhoon hin duune Nuhoon hin duune Oromoo meeqa jira? Oromoo meeqa jira? Nuhoon hin duune ani du'e hin jedhu. Ni jira Oromoo Nuhoon ni jiraami? Takkummaami? Uummata Oromoo takkummaami? Ani nin gammadaami isiniin na gammachiisanii takkummaa Oromoo takkummaa waan bira waan hin isiniin jedhuun qabu baay'ee galatoomaa. Anaafis sabrii naaf adda isin arginaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra
jabaadhe ani malkaan noon dhabe. Beekaa fi hayyuun dachiin Oromiyaa biqilchite Sheek Amiin Ibroo namni tokko tokko haadha manaatii fi ilmaan isaarraa du'a. Namni tokko tokko immoo buddeenaa fi daabboo qofarraa du'a. Namni sabaaf biyyaaf jiraate immoo biyya isaa irraa saba isaa irraa du'a. Kanaafuu Nuhun biyya irraa du'e Oromoo hundarraa du'e jechuudhaan dubbatee ture. Namni garii jaartii fi ilmaan irraa du'a. Miskiin. Namni garii jaartuma isaati fi ilmaan sarraa du'a. Gariin biddeena fi daabboo sarraa du'a kadamina siima. Biddeena daabboo qofaa isa dhaba guyyaa inni du'e. Daabboo nu harabaafatte. Garii daabboo irraa harabaafataa beeka. Namni gariin ammoo uummatarraa du'a. Guyyaan har'aa nama uummataatu du'e. Raayyaa Abbaa Maccaa affeerraa gara waltajjiitti isaaf godhame irratti namni gaarii hojjetee dabre gaariitu isa boodatti hafa yoo waan gaariin dabarfanne immoo akkuma inni kun ala kana awwaalcha dhabee iyyutti iyya namni kun waa qabaaf awwaalcha dhufne reefka geggeessineet walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jechuun dubbatee ture. Guyyaa irraa kuma beekamu jidduu arrumaa guyyuma irraatu nama meeqadduha namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaariin dudduubbeessa hafaa yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reefka isaa gaggeeffanne kaane walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Sagantaa kanarratti haasaan nama hawwatu hedduun kan dhihaatee ture yoo ta'u barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa hawaas dhaadannoo ajaa'ibaa hedduu qabatanii sirna geggeessaa kanarratti argamanii turan. Sirni geggeessaa artist Nuhoo Goobanaa waan hedduu of keessatti hammatee dhufe. Guyyama kanatti hiriirri mormiitis taasifamee ture. Dhaadannoowwan barattoonni qabatanii dhufan keessaa kan qalbii hawaasa Oromoo idil addunyaa hate immoo dhaadannoo adaraa waan sabni keenya keessa jiru haceetti nuuf himi jedhu ture. Dhaloonni qubee dhaloota xiiqiiti wanti jedhamuuf kanaaf artist Haacaaluu Hundeessaa kan yoomuu onnee hawaasa Oromoo keessaa bahuu hin dandeenye yaadachuudhaan dhaadannoowwan garagaraa qabatanii dhufanii turan. Artistoonni dhaloota qubee ta'an hedduun sagantaa kanarratti kan argaman yoo ta'u gaazexeessitoonni jajjaboon akka Masarat Dhaabaatis achitti argamanii turan. Guyyaa goonni tokko du'ee awwaalamu goota dabre nama yaadachiisa. Sagantaa geggeessaa artist Nuhoo gubbatti taateewwan mul'atan keessaa kan birootii fi ijoo kan ta'e immoo walitti dhufuu haadha manaa gootoowwan keenyaati. Haati manaa artist Haacaaluu Hundeessaa yookiin haati wabii mana artist Nuhoo Goobanaatti argamtee imimmaan gara nyaattoo yeroo buufattutti dhala Oromoo mana keessatti argamu hunda yaadaan fuutee deemtee turte. Miirri mana keessa ture miira walxaxaa ture. Gariin namaa walitti jiganii boohuu jaraa yoo argu dambalii imimmaaniitiin liqimfamee of to'achuu dadhabee ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 akkuma mammaaka Oromoo qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufa jedhu sanitti imalli qabsoo ummanni Oromoo taasisaa jiru jabaatee haa itti fufuun dhaamsa keenya kan har'aati. Sagantaa keenya goolabuun duratti walaloo bareedduu fuula feesbuukii artist Amaanya Faroo irraa fudhannee isin biraan geenye sagantaa keenya goolabna. Du'aan hin dhokatu jarri jajjaboon dhumte jarri addunyaan beeku nuhumaa waliin goonu jaamaa balbala eegu jechuuf jechi kun gariif abaarsaaree dhaloota sanfaarsuun kana ni aarsaaree jedhu hin jedhu jedhee gaafa of gaafadhu gaafa mimildhadhu gaafa iyyaafadhu goonni sabaa cimaan yoo kufes nu biraa duuba gootaa ilmaan kumaatama jira goota irraa goonni hedduun dhalateera. Har'as daandii gootaa hedduun qabateera.
gaafa lubbuun jiran sanyii facaasanii odoo hin kufin dura lammii badhaasanii imimmaan isaanii ilmaanitti lufaa imala isaanii ilmaantu itti fufaa waan isaan jalqaban akka geessinutti akka wal qabannee wal jabeessinutti ba'aa kalee baate lafa lafee fi haqa dhalootatti laatee lafa dhugaa dhaqa kana godhu malee goonni hin boqatu kanaaf seenaan gootaa du'aan hin dhokatu kanaaf seenaan gootaa du'aan hin dhokatu du'us haqan duune dhalootatti laata ba'aa fi baalli isaanii dhalootatu baata dhugaanuuf ba'eera dhugaan goonni kaase karaanuuf ta'eera karaan goonni baase kanaaf duuti gootaa garaa keenya raase kan jibbanis du'a kan hin oolles du'a jibbus namuu faana du'a bu'a malee du'a oolchuuf du'aan walin loltu nutis du'an oollu duutis nurraan ooltu kunoo nuhoon keenyas duulaan oolle dhaqe kunoo onneen keenyas bobboora'ee baqe goonni seenaa dhiisee fuula achis deeffatu seenaan ni jiraata du'aan hin dhokatu seenaan ni jiraata du'aan hin dhokatu. yaa ilmaan Oromoo awwal jabeeffannu yaa ilmaan Oromoo awwal jabeeffannu. isin keessummeessuudhaan kan isin wajjin ture an Abduu Naasir Tufaati kan du'eef rabbi haa araaramu kan hafeef immoo jajjabina haa kennu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Oromia 11